Harka fuunee asham akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota televezyiinii FIB qophiin diree ispoortii keenya har'aa jalqabeeti kan jiru turtii keenya sa'aatii tokko waliin taasisnu keessatti dhimma ispoortii biyya keessaa biyya alaa xiyyeeffannoo barbaadan irratti bal'inaan marii taasisaa kan waliin turu ta'a. As istuudiyoo keessa kan si waliin turu ana jireenyaa dinqiisaa fi ashannaa fi darajee ogeeyyii kaameraa keenya seenaa lammii fi lammii Solomoon waliin ta'uun hamma xumura qophii keenyaatti akka nu waliin turtaniif isin affeerra. Nu waliin turaa isin jenna. Diree ispoortii turtii sa'aatii tokkoof taasisuu keessatti gaa dhimma ispoortii biyya keessaa biyya alaa argan irratti waliin marii taasisaa kan waliin turaa biyya keessaa Piriimiyer Liigiin Itoophiyaa torban 26ffaa isaatiin deebi'eeti kan jiru qabxiiwwan garaagaraa galmaa'aniiti kan jiran Qiddus Giyoorgis torban kanaatiin qabxii gateeti kan jiru Bahar Dar waliin Staadiyoom Intarnaashinaal Bahar Dar irratti taasiseen galchii 2-2 qixa kan ba'e Faasiil Kaleessaa Kilab bulchiinsa magaalaa Sabbataa galchii tokkoof duwwaatiin injifachuu isaa wajjin wal qabatee garaagarummaa Qiddus Giyoorgis waliin qabu gara qabxii sadiitti gad dhiphisuun taphoonni torbanoota dhumaa hafan afran eegamoo akka ta'an taasiseeti kan jiru. Gara alaatti yeroo baanu Manchester United Erik ten Hag leenjisaa haaraa godhee qacaree jiru. Bara kana maaltu irraa eegama kilaba kanarraa waan jedhu wajjin wal qabsiisnee waan bal'aa kaasnee kan waliin ilaalaa turru ta'a. Jijjiirraa taphattoota irratti akkamiin hirmaachaa jiru taphattoonni Manchester United wajjin adda bahan bakka isaanii taphattoota akkamii buufachuuf Manchester United kilabicha akkamitti ijaaruuf qophii irra jira waan jedhu bal'inaan waliin kaasnee kan mari'achaa turru ta'a. Hamma xumura qophii keenyaatti waliin turuu isin jenna. Ashuu bagana gaanufte. Bagana gaanufte jira. Kam jirta akkam? Jira. Gara dhimma keenyaatti taasisnu Piriimiyer Liigiin Itoophiyaa taphoota intarnaashinaal booda deebi'ee feeti kan jiru torban 26ffaa isaatiin gaddarraa kaasee taphoonni taasifamaati kan turan. Gan taphoota kanarratti qabxiiwwan garaagaraa qabxiiwwan sarpiraayizingii ta'an kan galmaan qabxiiwwan galmaan muraasaan ilaaluuf Bunni Sidaamaa Arbaa Minciitiin keessummeessuun galchii keessummeessuun jedhee maqaan Bunni Sidaamaa jalqaba irratti waan caqasamee jiruu fi sagantaan bahee jalqaba akka otoo kaampeenii miti ta'ee taphni kun istaadiyoomii Buna Sidaamaa irratti ture kan taasifamu. Garuu amma bifa kaampeenii istaadiyoomota irraa gara istaadiyoomotatti waan deddeemaa jiraniif maqaan akkuma caqafamee jirutti Bunni Sidaamaa sadarkaa jalqaba irratti caqafameeti kan jiru. Arbaa Minci harkatti galchii 2-1 injifatameeti kan jiru. Qiddus Giyoorgis Bahar Dar waliin tapha eegamaa taphatanii tapha cimaa torban kanaa jechuun danda'ama. Bahar Dar gara liigii olaanaatti akka gadi buuneef cimeetii falmachaa kan jiru. Kilaboota miiljala liigichaatti jiramanitti baay'ee dhiyaateeti kan jiru Bahar Dar. Ammaaf sadarkaan isaa tarii miiljala yookiin immoo relegation zoonii bal'aa keessa ta'uu baatus itti dhiyaatan qabxii muraasaan qofa kan wal fagaatee jiru. Qiddus Giyoorgis waliin tapha taasiseen egaan istaadiyoomichi kan Bahar Daaridha. Deeggartoonni baay'een isaanii Bahar Daariif ture istaadiyoomii keessa kan turan. Deeggartoonni Qiddus Giyoorgis muraasni istaadiyoomii keessa turanii taphichi galchii 2-2tiin qixa kan xumurame Qiddus Giyoorgis egaan torbanoota muraasa dura Faasiil waliin garaagarummaa inni qabu. Faasiil dabalatee morkattoota isaa biroo Sidaamaa Walaayitaanis dorgomaa waancaa ta'ee mul'atee ture torbanoota jalqabaa irratti. Garaagarummaa qabxii 11tiin watan durses yaadatamaa achirraa kaasuun egaa Faasiil shaampiyooniin bara darbee garaagarummaa hamma kana dhiphisuun gara qabxii 3tti fideeti kan jiru. Torbanoota 4 qofaadha kan hafe. Kana booda egaa Qiddus Giyoorgis taphoota dhumaa hundumaa taphoota kana hafan hundumaa injifachuudha kan qabu. Taphoota 4dha kan saafu. Zaruun Shangataatiin akka durfamu beekama. Leenjisaa yeroo ta'e ture kan muudame. Gama Faasiiliinis yoo deemne Haayiluu Nagaash leenjisaa yeroo ta'e ture kan muudame. Gargaara leenjisaa Siyyum Kabbadaa akka ture yaadatama. Siyyum Kabbadaa bara darbee Faasiil waliin shaampiyoonii liigichaa akka ture yaadatama. Siyyum Kabbadaa hojii leenjisummaa Faasiil irraati yeroo gaggeeffamu. Haayiluu Nagaash immoo leenjisaa garichaa ta'e tufuun amma egaa erguma Haayiluu Nagaash hojii leenjisummaa garichaa fudhateetidha. Garaagarummaan hamma kana dhiphatee kan dhufe jechaadha. Qabxiiwwan ajaa'ibatu galmaa'e torban kanaatiin jechuun danda'ama. Kanaati alatti qabxiiwwan galmaan muraasaanii wal qixxeen raayyaa ittisaa waliin galchii malee duwwaatiin adda kan ba'e Bunni Itoophiyaa Adaama kanamaatiin booda irraa ka'uun daqiiqaa lammaffaarratti Adaamaan galchii lakkoofsuun dursaa ture numaayyuu jechaadha. Achi booda irraa ka'uun Abubakar Naasir galchiiwwan ajaa'ibuu galchiin tokko numaayyuu tarii liigiin keenya piroofeshinaal sababa hin taaneef malee badhaasa puuskaasiif kaadhimamuu kan qabdu ture. Akka ajaa'iba taphattoota sararsaa Adaamaa saanduqa peenaalii keessatti as kuffisee achi kuffisee oluun kuree gaduun kureetu galchii ajaa'ibaadha kan lakkoofsi Abubakar Naasir galchii 2-1tiin Bunni Itoophiyaa injifateeti kan jiru moomentamii isaaniitti. Taphoota as dhiyoo taasisan irratti Bunni Itoophiyaa boodarraa ka'ee kaambaa godhee injifachuu irratti rakkachaa jiru. Dursee galchii keessummeessee boodarraa ka'ee injifachuu irratti xiinsammuu injifannoo olaanaa qabuun agarsiisaati kan jiru. Kanaaf irratti Walaayittaa Diichaa
bulchiinsa magaalaa Finfinnee waliin taphataa jiran immoo bulchiinsa magaalaa Finfinnee Walaayitaatiin galchi tokko duwwaatiin injifatee kan jiru bulchiinsa magaalaa Finfinnees kilaboota bara kana yaaddoo gara liigii olaanaatti gadi bu'uu qabu jedhaman keessaas tokkodha. Ammaaf garuu tarii afaan boollaarra jiraachuu dandeessa akka Jimmaa Abbaa Jifaarii fi akka Sabbataatti sadarkaa baay'ee masodaachisaa keessa ta'uun taane tarii carraa liigicha keessa turuu qaba bulchiinsa magaalaa taphoota qaban yoo injifatee taphoota kana booda qaban yoo injifatee jechaadha. Amma taphoonni kanatti aansee qabu bulchiinsa magaalaa Finfinnee Buna Itoophiyaa waliin kan qabu darbii magaalaa darbii shaggariitiin Buna Itoophiyaa waliin kan taphatu tapha itti aanu torban 27 jechaadha. Tarii taphicha kana injifatu ta'een ulfaata. Of course Bunni Itoophiyaas ga'umsa ajaa'ibaa irratti kan argamu ga'umsa yerootii yoo laalle tarii bulchiinsa magaalaa Finfinnees liigicha keessa carraa turuu qaba jechuudha. Taphoota of course bulchiinsa magaalaa Finfinnee irratti rakkina ga'umsaa hanqina ga'umsaa irratti argitu. Hanqina qabxii qabatan eegsifatanii bahuu fi hanqina carraawwan uumatti fayyadamuu danda'uudha malee geemii akkaataa isaanitti maaneej godhan akkaataa isaanitti caalamaa taphaa fudhatanii gara fuulduraatti deemanii carraawwan uumanii yoo ilaaltu. Taphoonni dursaa turaniin yeroo isaan yeroo baay'ee akka isaan qabxii geetanii bahan argitu taphoota gara jalqabaa galchaniin carraawwan gaggaarii uumaa turaniin umarratti gahanii yeroo isaan qabxii geetanii bahanidha kanatti argitu. Qabxii jalqaba argatan sana eegsisuu irratti dadhabbiin isaanii galchuu osoo hin taane galchuun akkuma jirutti ta'ee carraawwan uumaman itti fayyadamuun tapha akka injifattee baatuuf akka inni faayidaa qabu beekamaadha. Haa ta'u malee qabxii masattiin dursaa jiraniin iyyuu eegsifachuu dadhabanii yeroowwan daqiiqaawwan dabalataa keessatti galchiin itti galee yeroo isaan injifatamaa turanidha kan argaa turre asoo taphni liigiin kun osoo adda hin citiin duras buna kan irratti argamaa ture fi bulchiinsa magaalaa Finfinnee irratti wantoota kana galchiiwwan sa'aatii dhuma irratti keessattuu taphoota amma boqonnaan garee biyyaalessaaf bahamutti international breakiif taphoota taasisee taphoota dhumaa jaan saamudaa isaanii fudhanii yoo ilaalle saampilii isaanii jechaadha. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee taphoota jaan darban keessa otoo dursuutii boodarraa qabee injifatame. Kanaaf irratti immoo taphoota hunduma irratti caalmaa taphaa fudhateeti kan taphatu. Carraawwan galchii uumuu gara fuulduraatti deemu. Richmond Odongoon bara kana waa gaaffii qabu taphataa ajaa'ibsaa sara fuulduraa bulchiinsa magaalaa Finfinnee ta'eeti kan mul'achaa jiru. Galchiiwwan amma ammaatti galchiiwwan 10 lakkoofseera taphattoota 3 qofa isa caalaa kaleessa Abubakar Naasir galchiiwwan 2 lakkoofsaa jiru wal qabatee Gitaana Kabbadaa fi Yigaz Boggaalee waliin qixatti taphattoota liigichaan galchiiwwan hedduu lakkoofsa jedhamanii sadarkaa jalqabaarra jiran keessaa tokko ta'eeti kan jiru. Richmond Odongoon sadarkaa lammaffaarra kan jiru. Kanaaf irratti utuu carraawwan argaman fayyadama ta'e immoo carraa kan taphataan kun inumaayyuu Geetaanefaas baay'ee fagaatee dursuu danda'a ture. Sana qofa osoo hin taane immoo taphoota kanarratti taphoota isaan amma akka saampiliitti fudhatteeti kaafte kanarratti yoo ilaalte carraawwan gooliin irratti uumamanii gooliin isaan irratti galee injifatanii bahan qabxii qoodatanii bahan harki caalaan isaa yoo ilaalte daqiiqaawwan 80 booda taphattoonni kun qabxii argatan san eegsifachuu irratti daqiiqaawwan dhumaa isaaniif baay'ee amma kubbaa miilaa keessatti maashuu waan tokko ilaaluuf kaasuuf tarii kubbaa miilaa keessatti bara kana galchii lakkoofsuu waan tokko amma taphoota injifattee ba'uuf hojiiwwan ati gootu hojiiwwan baay'ee jira. Inni jalqabaa galchii wal lakkoofsuu qabxii 3 barbaadde ta'e jechaadha. Jalqabu kick-off time irraa dhukaatee galchii sitti lakkaa'amu ta'e galchii lakkoofsistu ta'e 0-0tiin daqiiqaa 90 carraa xumuru qabda. Yoo akkas ta'e qabxii tokko qabattee baata. Injifachuu barbaadde ta'e garuu wantoonni ati gochuu qabdu inni jalqabaa galchii lakkoofsuudha. Sana booda galchii lakkoofsitee booda immoo galchiiwwan akka sirriitti lakkaawamne galchii lakkoofsistee eegsifattee qabxii 3 ishee qabatte ishee jalqaba. Winning positionii kee eegsifattee ba'uu qabda. Kana gochuu kan immoo game managementidha. Homaa gaaffii qabu. Game manage gochuu danda'udha. Tapha injifachuu waan biraadha. Tapha injifachuu keessatti garuu game managementiin waan biraa waan mataa isaa danda'e tokkodha. Galchii lakkoofsitee eegsisteen baatu aanaan tarii maybe ittisuunis ta'uu danda'a miisii biraatiinis ta'uu taaktikni dirree irratti agarsiistu waan biraadha. Tarii yookiin immoo kubbaa to'attee taphachuutiin gareen faallaa kubbaan akka hin qabanne gochuudhaanis ta'uu danda'a. Geemii akkaataan itti manage gochuu dandeessu. Amma rakkoo game managementii qaba bulchiinsa magaalaa Finfinnee. Rakkoo teempoo taphaa eegu rakkoo moomentamii taphaa yookiin immoo sochii wal fakkaataa daqiiqaa jalqabaarraa kaasanii amma xumuraatti sochii wal fakkaataa konsistent ta'uu dadhabu daqiiqaa 90 keessatti konsistent ta'uu dhabu jechaadha. Kanaaf irratti geemii maaneej gochuu dadhabu qabxii of harkaan gaatan eegsifatanii ba'uu dadhabu.
Rakkoo kana ture. Qabxii fudhatanii manaan gaachuu malee wanti isaan hafeen jiru ture. Qabxiin harka isaaniidha garuu qabxii sana eegsifachuu dadhabuutiinidha kan isaan qabxii dhabanii miil jala ta'anii zoonii bolaa sayyaduu keessa kan argaman. Horsiisu tokko horii isaa guyyaa marga dheechisaa oolee dallaatti fuudhee galcha manatti. Fuudhee galchee karra sana hin cufne taanaan horiin hin beektu. Gadhiistee baatee bineensi dhufee horii keessa laaftuu danda'a. Amma bulchiinsa magaalaa Finfinneetti wanti ilaalamaa jiru dhiyoo kanadha. Kaleessa garuu milkaa'ee galchi tokko dhugaatiin injifatee qabxii sadii qabatee beeti kan jiru. Kanaaf alatti Dirreedhaan Hawaasa harkatti galchi sadiif tokkootiin injifatameeti kan jiru. Hawaasaan nama tarii torbanoota as dhiyoo torbanoota sadii afur dura jechaadha. Amma taphoota torban digdamoota jalqabaatti dorgomaa waancaa tarii kilaboota Qiddus Giyoorgisiitiin chaalenjii gochuu danda'u jedhaman keessaa kilaboota. Qorumsa kee galchuu jedhamanii eegaman keessaa sadarkaa lammaffaa irratti galchu. Walaayittaa Diichaa dabalatee kanaaf alatti Faasiil dabalatee kilaboota Giyoorgisiitti aananii jiran. Waancaa morkachaa turan keessaa Giyoorgisiin eenyatti hordofaa turan keessaa tokko Hawaasaa ture yaadatama. Booda irra garuu Hawaasaanis tarii ga'umsa wal fakkaataa sana itti fufsiisuu hin dandeenye. Waan jalaa Moomentamii torbanoota jalqabaa irratti agarsiise sana gara dhumaatti fiduu hin dandeenye. Siizinii wal fakkaataa konsisteensii ittiin beekamu sana ga'umsa wal fakkaataa sana itti fufsiisuu hin dandeenyeef taphoota utuun eegamin taphoota hedduu irratti jalqasu torbee digdamoota jalqabaa irratti jalaa mucaate qabxii gatee mucaateeti kan argame garuu kaleessa Dirreedhawaatiin galchi sadiif tokkootiin injifateeti kan jiru. Dirreedhawaatiin egaa yaaddoo gara zoonii badawaatti gadi darbachuu keessa buuseeti kan jiru. Amma Dirreedhawaanis kilaboota bara kana gara liigii olaanootti gadi bu'uu danda'u yaaddoo jedhamuutiin masakamanii jiran keessaa tokko Dirreedhawaadha. Kaleessa egaa Dirreedhawaanis kilaba badaa miti sochii taphaatii yoo ilaalte kilaba ajaa'ibaadha. Isaan biratti wanta argitu baay'een isaa tokkoffaa dursanii galchii lakkoofsan sana eegsifatanii bahuu dadhabu kana irratti argama isaan irratti. Carraawwan goolii argatan irree badaa hanga kana ittiin fayyadamanii tapha qabatan sana irratti yeroo isaan galchii dhumarratti galchanii yeroo isaan qabxii qooddatanidhaan harka caalaa kan isaan irratti argitus. Jimmaa Abbaa Jifaar egaa kaleessa injifateeti kan jiru kan nama ajaa'ibu Haadiyaa Hosaanaatiin galchii tokkoof duwwaatti injifateeti kan jiru. Daawit Isxifaanos ture ga'umsa ajaa'ibaa kaleessa agarsiisee ture taphicha irratti galchii ajaa'ibaa inni lakkoofseen ture kaleessa Jimmaa Abbaa Jifaar Haadiyaa Hosaanaatiin kan injifatee. Jimmaa Abbaa Jifaar garuu zoonii miiljarii irratti kan argamu yeroo ammaa kanatti qabxii 23 kan qabu sabbataan qabxii 20tiin sadarkaa dhumaa 16ffaatti kan argamu. Jimmaa Abbaa Jifaar tariigaa torbanoota lama booda kilaboonni kunneen lamaan gara liigii olaanootti gadi buusaanii waan mirkaneeffatan fakkaata dursanii jechaadha. Maaliif kilaboonni isaan fuuldura jiranis kilaboota dhiibbaa keessa jiran kilaboota taphoota afaan irratti injifatan. Taphoonni torbanoota dhumaa immoo amma akka ulfaatan beekta. Kilabuu liigii Itoophiyaa keessatti Pirimeer Liigii Itoophiyaa keessatti qofa osoo hin taane liigotuma gurguddoo Awurooppaa dabalatee liigotuma addunyaa kanarratti poopulaar jennu keessatti illee torbanoota hammam kilaboota waancaa barbaadanii fi kilaboota gara shaampiyoonshiippiitti yookiin immoo gara liigota gadaanaatti akka gadi hin buuneef falmataniif taphoota murteessoo akka ta'an baay'ee taphoota murteessoo akka ta'an beekama. Kilabni isa fuuldura jirus gara shaampiyoonshiippiitti akka gadi bu'uun barbaadu liigicha keessa turuu barbaada. Amma kaleessa egaa Jimmaa Abbaa Jifaar Haadiyaa Hosaanaatiin galchi tokko duwwaatiin injifatu iyyuu malee ammayyuu taanaan almost Bahar Dar qabxii 30tiin sadarkaa 12ffaarra kan jiru. Dirreedhawaan qabxii 29 kan qabu. Kilabii bulchiinsa magaalaa Finfinnee qabxii 28 kan qabu. Jimmaan qabxii 23 kan qabu. Imagine amma murraa fagaatanii akka jiran torbanoota afur qofa. Garaagarummaan isaan gidduu jiru qabxiiwwan guddaadha. Garaagarummaan isaan gidduu jiru baay'ee qabxii bal'aadha jechuu hin dandeessa. Kanaaf alatti sabbataan kaleessa waa'ee sabbataa gabaan baay'ee kaasnee haasaati kan turre kaleessa egaa Faasiil harkatti injifatamee Faasiil qabxii ittiin Giyoorgis walii walitti dhiyaatu kan galmeesse kaleessa sabbataa irratti ture. Kan ajaa'ibeenaan homa keessaa hunduma keessa kan ajaa'ibe hamma taphichi jalqabuuf sa'aatiin tokko hafutti taphattoonni baay'ee as Finfinnee irraa ka'anii Bahar Daar hin geenye ture jedhamee kan ture kaleessa. Taphichi sa'aatii 9 irratti ture kan taasisu. Imalarra kan isaan turan. Imalarra turanii sa'aatii 9 irratti ture taphichi kan jalqabuuf sagantaan baay'ee fi ture kan mul'isu jechaadha. Taphni Faasilii fi sabbataa waliin taasisan jechaadha. Sa'aatii 8 irratti taphattoonni buufata xiyyaaraa idil addunyaa Bahar Daar turan jiru kaleessa. Sa'aatii 8 irratti sa'aatii tokko tafe yoo qaama isaanii ifatanii shaakala nu jennu almost torbanoota ji'a tokkoof shaakala nu jennu ture taphattoonni kunneen jechaadha. Erga taphni garee biyyaalessa Itoophiyaa qabuuf jedhamee adda citee booda taphattoonni kun xalayyaa galfatanii turan akkuma beekamu. Miindaan nuun kaffalamne. Oliyyannoo galfatanii turan. Miindaan nuun kaffalamne miindaan osoo nuun kaffalamiin gara dirree shaakalaatti hin deemnu jedhanii yeroo gareen biyyaalessa Itoophiyaa gara taphaaf qabutti shaakalatti seene sana taphattoonni kun xalayyaawwan dargaggoo fi ispoortii Oromiyaatti akkasuma garagalchasaa
Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaa akkasumarree aksiyoona kaampaanii liigii kanaatti galfatanii turan haa ta'u malee ammas deebii waan argatan hin fakkaatu. Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Itoophiyaa xalayyaa isaanumaaf deebisee ture taphattoota garee bulchiinsa magaalaa Sabbataa haa ta'u malee ammaaf baajata waan hin qabneef yeroo ofiif kennanii turan amma yeroo kanaatti hin kaffallaa fi pirezidaantiin kilabichaa obbo Alamaayyuun akka jedhanitti akka kanaatti ture kan ka'aa ture. Haa ta'u malee taphattoonni kun xalayyaa maxxansiisa irratti bahee ture akka isaan gara dirree shaakalaatti deebi'anii taphattoonni torba qofaa ture kan gara shaakalaatti deebi'ee jedhamaa ture. Haa ta'u malee taphattoota kanaaf miindaa osoo hin kaffaliin qabxiirraa eeguun maraatummaa waan fakkaatudha. Taphattoonni kun asamma dhuunfaadha namni kamiyyuu saanaan jireenya isaa keessatti hin nyaatu hin dhugu tarii guyyaa guyyaatti ekspensii mataa keenyaa qabna baasii mataa keenyaa qabna namni kamiyyuu jireenya isaa gaggeeffatu jechaadha. Ayiroonoo taphattoonni kun hojiin isaanii ammaaf professionally taphattoota kubbaa miillaati. Hojiin isaanii guutuu full time wanta isaan hojjetan kubbaa miillaa taphachuudha. Kana jechuun maddi galii isaaniis kubbaa miillaa suma taphatan ta'a jechaadha. Hojii hojjettu irraatiin hojii full time hojjettu irraatiin galiin argattu taanaan maaliif dhamaa tarii? Jalqabuma kaasaniiti Sabbataanis kan miil jalaatis kumamaa ture yoo argite torboonota jalqabaati kaasaniitu. Paashiniin qabanii amma yoo ilaaltu paashinii bara kana. Injifachuumaaf gara tapha waanuma dirqamamanii seenanii taphatan fakkaatu. Taphattoota maqaa shashshaayi ta'an qaba kan akka Abdulhafiz Toofiq fa'aa. Antan Tasfaayee fa'aa. Taphattoota ajaa'iboo qaba. Muuxannoo gaarii taphattoota qaban bara darbee. Miikeel Dufres fa'aa. Taphattoota baay'ee shashshaayi ta'an akka Dureessaa Shubbisaa fa'aa. Saamu'eel Salisoo fa'aadha kan inni qabu. Haa ta'u malee taphattoota kanatti hin fayyadamne Fitsum Gabre Maariyaamis achuma kan inni jiru. Taphattoota kanatti hin fayyadamne taphattoonni kun Pirimeer Liigii keessa turuuf dandeettiin isaan qaban Sabbataaf hamma kana taphattoota muuxannoo qabanidha. Kanaan dandeettii olaanaa qabanidha. Kilaboota garaa waliin chaampiyoonii taphattoonni ta'an liigicha keessa jiru. Taphattoonni kun Sabbata liigii kana keessa tursiisuuf waan itti ulfaatu hin fakkaatu ture. Garuu taphattoonni kun mootiveetiin ta'an taanaan taphattoonni kun waan isaan argachuu qaban osoo hin argatiin gara dirree seenuu taanaan ati leenjisaas taatee deeggaraan kilabichaa taphattoota kanarraati qabxii eeguu jechuun maraatummaa waan fakkaata. Sababni isaa waan argachuu qaban waan isaaniif malu waan hin arganneef taphattoonni kun mootiveetiin taaneen onnachiifamnee taphachuu fedhan qabanii gara dirree seenanii wantoota kana yeroo ilaaltu dhugumaan taphattoota kanatti akka hin murtoofne kanatti kaasuu dandeessu. Amma kubbaa miilaa keessatti wantoota bu'a qabeessummaa kilaba tokkoof taphataa tokkoof dabalatee jechaadha. Kilaba yeroo taphattoota irraatti kan ijaarame taphattoota 11 kan qabudha. Bu'a qabeessummaa kilaba tokkoo keessatti wantoonni akka utubaatti gargaaran bu'uura 4 jiru. Taaktik, teeknik, koondishin, saayikooloojii kan arfantu jira. Taaktikiin inni waan dirree irratti agarsiisudha. Inni wanta leenjisaan kee geem pilaanii yookiis immoo karoora taphaa dirree irratti akkaataa kanatti taphachuun qaba. Hiriirii koo kana fakkaata yookiin kubbaa poosees godhee taphachuun qaba yookiin waan biraa ta'uu danda'a. Inni waan bal'aadha keessa seenuu. Taaktik yeroo jettu inni waan mataa isaa danda'e inni waan bal'aadha. Garuu bu'a qabeessummaa kilaba tokko keessatti wal qixatti gumaacha mataa isaa bahata. Arfan isaanii wantoonni kun arfan bu'uuraalee arfan amma caqase kun arfan isaanii taaktik, teeknik, koondishin and saayikooloojii warreen jedhame kun dhibbeentaa 25 haala wal fakkaataa ta'eetiin bu'a qabeessummaa kilaba tokkoof wantoota gumaacha isaanii baatanidha. Lammaffaa teeknik. Teeknikni tarii kan taphataati dhuunfaatiin dirree keessatti taphataa tokko qixa kamitti teeknika isaa baasee fayyadamuu qaba. Taphattoonni naaf taphatan teeknika akkamii qabaachuu qabu waan jedhu leenjisaatu murteessan. Teeknik waan mataa isaa danda'e. Inni sadaffaa saayikooloojiidha. Saayikooloojiin xiinsammuudha homaa gaaffii hin qabu. Xiinsammuu yeroo jedhu taphataan tokko wiiningi meentaalitii qabaachuu qaba dirree keessatti yoo leenjisaanis wiiningi meentaalitii qabaachuu qaba. Xiinsammuu injifannootiin gabbate qabaachuu qabda. Dhuunfatamuu qaba. Kanata qabaachuu qabda. Yoo galchiin dursa sirratti lakkaa'ame illee boodaa kaatee akkamitti injifachuu qabdu ofitti amanamummaa mataa kee qabaachuu qabda. Kilaba sadarkaa olaanaa taphatu fakkeenyaaf Qiddus Giyoorgis kilaba homaa gaaffii hin qabu. Kilaba seenaa qabeessadha. Taphattoota shashshaayitiin guutameera. Homaa gaaffii hin qabu. Real Madrid Itoophiyaa jechuu dandeessa. Taphattoonni hedduu Pirimeer Liigii Itoophiyaa keessa taphatan baay'ee isaanii ilaalte abjuun isaanii inni guddaa Qiddus Giyoorgisiif taphachuudha. Biyya keessa sadarkaa biyya keessaatti waan isaan abjuuta yoo jiraate Qiddus Giyoorgis fooyituu Qiddus Giyoorgis uffatanii taphachuudha. Qiddus Giyoorgis waliin yeroo taphattu xiinsammuu nan injifatama. Taphattoota shashshaayii irraa ijaaramedha. Kilaba seenaa qabeessadha.
jettee deemta ta'e already injifatamtee deemta ta'e ati tuulii ittiin injifattu keessaa tokko of jalaa cabsee deemte ta'a. Tuulii injifannoo kee afur keessaa tokko xiinsammuu kee ajjeestee deemte taanaan teeknikni kees waan biraa homaa gaaffii qabu iddoo kanatti hiikan kennu. Inni arfaffaamoo waanidha koondiishiniidha. Haala dhuunfaa taphataa tokko ta'uu danda'a. Taphataan tokko dhuunfaadhaan mindaan hin kaffalamuuf taanaan maalaa ta'uuf jedheetu istaadiyoomii keessaatti kufee ka'a. Mindaan gas mooraalii hin qabdu jechuudha. Haamilee hin qabdu. Sababa taphattuuf hin qabdu. Mindaan si hin kaffalamu. Gaaffii dhuunfaa mataa kee qabaachuu dandeessa jireenya kee keessatti. Wanta maallaqa si baasu guyyaadha guyyaatti waan nyaattu waan dhugdu tarii kireey manaa kaffaltuu ta'e wanti kireey manaa kaffaltuu hin qabdu ta'e or something wanta expensive net qabaachuu qabdu jireenya kee keessatti hin jiraata. Isa kanaaf gaaffii waan si deebisuu qabdu taanaan full time ganama kaate training hojjetta galgala dhatte training hojjechaa yookiin shaakala jechaadha. Afaan Oromootiin shaakala hojjechaa gaafatamni jiru immoo dirree keessatti waan qabdu baastee sadarkaa faawulii balleessaan taphataan faallaa sirratti hojjetee miila kee miidhamni sirra ga'uu danda'a miidhamni qaama kee cabuu dandeessa baay'ee dirree keessatti yookiin meelachuu dandeessa. Sadarkaa kanatti maalaa ta'uuf kuftee kaata mindaan siin kaffalamu taanaan. Amma numaa yoo kaleessa waan jedhee Birhaan leenjisaan amma sabbataa leenjisaa jiran Birhaan dabalee jechaadha. Taphichaan dura taphaan booda super sport gaaffii san gaafatee ture. Taphattoota yeroo dheeraaf shaakala ta'uun hojjetin turan garriitti seensistee sadarkaa kanaatti kaleessa dhugaa dubbachuuf taanaan Faasiil waliin taphataa isin irratti dhugaa dubbachuuf taanaan kilaba sadarkaa kanaatti rakkina akkasii keessa jiruun fakkaatan ture dhugaa dubbannu ta'e. Almost carraa waan galchii uumanii turan Faasiil kubbicha to'atee taphachuuf yaalii taasisee ture. Faasiil of course Faasiil iyyuu kubbicha haa ta'utu iyyuu malee caalmaa taphatee qabatee kubbaa walitti daddabarsaa turan caalmaa taphatiin posiishiniitiin tarii olaantummaa fudhatanii iyyuu malee gara faayinaal sardii yookiin immoo zoonii sadaffaa isa garee faallaa balaa keessa seensisuu danda'u itti irra deddeebiitii yeroo isaan penetrate godhanii hin mul'anne ture. Kun maal mul'isa sabbataan geem pilaanii isaan qabatanii turan kaleessa Birhaan Dabalees dubbatee ture taphaan booda ittisnee itti sarratti xiyyeeffannee zoonii keenya ofirraa ittisnee zoonii keessaa ammoo carraa waan al takka argamuun immoo saffisaatiin kaawuntariidhaan isaan turiitu gochuu ture kaayyoon keenya jalqabaa waan jedhu kaasee ture. Amma gaasitti ashu maal goote taphattoota kana akkam goote garri seensisee ulfaanee jedhee super sport irratti gaafatamee ture kaleessa Birhaan Dabalee yeroo gaafatamu maal jedha ani waanan jedhee kaleessa baqa baay'ee dhiphachuu isaatii waanuma dandeessan waanuma kanaan dura beektan by default waanuma gochuu dandeessan qofa godha garuu itti sarratti immoo xiyyeeffannee taphachuu qabna. Gomsa taphataan sun irra jiru yeroof wanti beekamu hin jiru jechaadha. Akka kanaatti taphattootuma achitti argamanii taphattootuma achitti argamaniin taphattootuma achi jiraniitiinidha kan isaan seenanii taphattoota kana jedhanii geem pilaaniin qabanii maal akka gochuuf ka'an hin beekan. Kaleessa maalitti fakkaate ashu geem pilaanii isaa waa'ee geem pilaanii dhiisiyyuutu waa'ee maalii kaasaa turre taphattoonni shaakala hin turre. Amma Faasiil Qiddus Giyoorgis waliin wal ari'aa jira. Waancaaf taphachaa jira. Akka ajaa'ibaatti of qopheessaa kilaba dhufedha. Kaleessa maayyuu leenjisaan isaanii yeroo dubbatu taphattoonni garee biyyaalessaaf deeman taphattoonni Faasiil garee biyyaalessaaf deeman baay'een isaanii boqochuu waan qabaniif taphattoota warra garee biyyaalessaaf hin filatamne waliin shaakala hojjechaa akka itti qophaa'aa turanidha kan dubbatan. Kilabni al takka kilabni identiitiin isaan beekamne haala yeroo haala gaarii keessa hin jirre akkaataan tiriis godhu waan hin beekneef akka ajaa'ibaatti of qopheessinee dhufnee jedha. Haayiluun kaleessa yeroo dubbatu leenjisaan Faasiil jechaadha. Warri kun immoo laaligaa taphataan taphni sa'aatii 9tti jalqaba sa'aatii 8tti taphattoonni kaleessa istaadiyoomii keessatti seenan filatamanii seenan taphattoonni muraasni isaanii sa'aatii 8tti buufata xiyyaaraa idil addunyaa Bahar Daar turan. Achin seennee jechaadha. Kana jechuun qaama isaanii kallattiin kan isaan waa'ee geem pilaanii dubbataati. Boqonnuma hin argachiisa. Waa'ee geem pilaanii ton taane masti gaaffii keessattuu taphattoota wal dursee achi ga'edha kan inni filatee gara duriitis. Akkaataa qophaa'ummaa ton taane fiizikaalii taphattoota achitti argaman yeroof warri kaan waan yeroof achi hin geenyeef fooruma jiran. Fiizikaalii ammasitti waa'ee fiizikaal fiitnesii waa'ee maach fiitnes teestii wantoonni saayinsii kubbaa miilaa keessatti kaasnee haasofnu gahumsii fi jabinni qaama taphataa tokko hammamidha. Taphataan tokko hammam qophaa'eera. Tapharraa kanaatti Faasiil akkamitti dhiyaachuu danda'a. Taphoottan as dhiyoo darban irratti Faasiil akkamitti taphate waa'ee viidiyoo analyisii maal tapha kanaaf immoo taphataa akkamii fayyadamuu qaba.
filannoo jalqabaatiin taphattoota kamii gadi seensisuun qaba waan jiru wanta isaan karoorfatan jiru jechuudha. Akka karooraatti wanta isaan qabatanii galan geem pilaaniin biraan dabalii kaleessa abbaa dursee seenii. Abbaa dursee. Abbaa argame. Abbuma jalqaba argame gara dirreetti seensisu jechuudha. So kana keessa haala kanaatiin masakamanii gaa sabbataan bara kana Pirimeer Liigii Itoophiyaa keessa ture jedhee yaaduun ta'ii gowwummaa si fakkeessa yookiin immoo baay'ee gowwoomu. Qabxii eeguun ulfaata taphattoota akkasii irraa waan ta'eef wanti jiru carraa'uun jireetti fayyadamu qofaadha. Amma taphoota ta'an irratti immoo waan isaan galmeessan kan ilaallu ta'a. Taphoota 4 fi qabxii 20 kan qabu akkuma silasiif kumuuf yaalii taasise Jimmaa Abbaa Jifaar qabxii 23 qaba, Dirreedhaan 28, Bahar Daar 29, Adaamaan 30. Kilaboonni kunneen kilaboota yaaddoo gara liigii olaanootti gadi bu'uuf qaban jedhamanii kan jiran maaloo tarii hooggantoonni kilaba bulchiinsa magaalaa Sabbataa sagantaa kana daawwachaa jirtan please adara gaaffii ikoonoomii fi gaaffii dinagdee kilaba kanarratti cimsanii hojjetan kanan ta'u taanaan liigii olaanoo keessanii kilaboonni liigii olaanoos baay'ee kilaboota tuffattu miti bara kana kilaba bulchiinsa magaalaa Naqamtee kilaba Buraayyuu fa'a kilaboota ajaa'iboo tarii sadarkaa Pirimeer Liigii ol dhufanii illee akka gaarii taphachuu danda'an jedhan. Torbanoota dhumaarrattidha abbaan ol dhufuu fi abbaan achitti. Jimmaa Abbaa Bunaa ilaalame Pirimeer Liigii Itoophiyaa keessa bara yoondoo gurbaadhe bara 2008 Jimmaa Abbaa Bunaa Pirimeer Liigii Itoophiyaa keessa dorgomaa ture. Waggoo dhufe sana deebi'ee gara liigii olaanootti gadi bu'e. Amma liigii olaanoo keessaa iyyuu sadarkaa amma immoo sadarkaa liigii tokkoffaatti gadi bu'e. Takkaa gadi buute jennaan deebitee ol dhufuun baay'ee qormaata si qaba. Bulchiinsi magaalaa Sabbataa iyyuu waggoota 8 booda gara liigii Pirimeer Liigii Itoophiyaatti kan deebi'e. Liigii olaanaa keessa ture waggoota 8 ergachi tureetidha kan deebi'e waan ta'eef erga gadi bu'anii ol deebi'uun baay'ee ulfaatu beekamaadha. Achis dorgommiiwwan garaagaraa waan jiruuf kilaboonni achi jiranis of qopheessanii yeroo baay'ee gara olitti dhufuuf qophiirra waan jiraataniif dorgommiin achi jirus dorgommii beekii Pirimeer Liigii Itoophiyaatiin gadi jedhamee. Kanaafuu kanaan duras kaasnee kan turre yaada furmaataa ta'a jennee kan yaadnu akka sagantaa duree ispoortiitti kanaan dura wanti kaasnee waa'ee gaaffii faayinaansii fi gaaffii diinagdee kilaba kanaa utuu wajjin wal qabatee tokkoffaa kilabni kun kilaba mootummaatiin deeggarsi taasifamuufidha. Bajanni mootummaatiin waggaatti ramadamuufidha. Kilabni mootummaan bajata ramaduuf qaba waggaatti kilaba kanaaf jedhamee bulchiinsa magaalaa Sabbataatiin bajanni ramadamuuf jira. Kanaati alatti immoo kana cinatti kilabni kun DSTV irratti akka sheer kaampaaniitti yookiin immoo akka waldaa aksiyoonaa qaama waldaa aksiyoonaa Pirimeer Liigii Itoophiyaa keessaa tokko sababa ta'ee fi faayidaan argatu amma ta'een jiraata. Kanaatiin garuu waggaa guutuu of utubdee ikoonoomii kee utubdee waggaa guutuutti hin jiraachuu dandeessu. Isuma kana yoo dhabuuf deemaa jiru. Isuma kana yoo dhabuuf inni kun kan dhabamu already waldaa aksiyoona Pirimeer Liigii Itoophiyaa keessa baatee gara liigii olaanootti gad darbatamte jechaan ammas waan dhabdu qabda. DSTV irratti taphachi sababa tamsa'uuf kilabni bulchiinsa magaalaa Sabbataa waan argatu qaba isa kanas hin dhaba. Garuu isa kanaatiin qofa waggaa guutuu liigii sadarkaa kanaatti beekiin Pirimeer Liigii Itoophiyaa keessa dorgomaa turuun baay'ee ulfaata. Sponsor irratti hojiin sponsorummaa hojjetamuu qaba. Muummeen maarkeetingii. Muummeen maarkeetingii kilabichaa jabaatee kilaba kana sadarkaa kufaatii dhoqqee kufaatii kana keessaatti isa baasuuf jabaatee hojjechuu qaba. Homaa gaaffii hin qabu. Akkas hin taane taanaan amma kilaboonni Qiddus Giyoorgis fakkeenya fudhachuu dandeessa. Qiddus Giyoorgis buna Itoophiyaa kilaboonni kunneen kilaba mootummaatiin deeggaraman miti kilaboota uummataati. Garuu gaaffiin ikoonoomii taphataa isaaniif kilaba miindaa kaffaluu dadhaban sadarkaa jedhamutti yeroo ka'u sababni isaa uummata irrattidha kan isaan hundaa'anii jiranii sana qofaa osoo hin taane immoo ispoonsoroota garaagaraa hojjechuu irratti fakkaataa qabanii kilaboota kana yoo ilaalte ispoonsora gurguddaadha kan isaan ofirraa qabanii ispoonsora kana fayyadamanii immoo taphattoota kanaatiif miindaa kaffaluu danda'u taanaan immoo taphattoonni kilaboonni kun dorgomaa cimaa waan ta'aniif. Waa'ee miindaa olaanaa kaffaluu ati isa jettamiti ati waa'ee miindaa kaffaluu dadhabuu inni waa'ee miindaa kaffaluu dadhabuu inni duubee maal jedhama? Duubee taphachiisuu inni waan biraadha. Amma Sabbataan almost ji'a arfaffaaf deemaa jira jedhama. Ji'oota 3 darbanitti taphattoonni kilabichaaf taphatan miindaan homaa tokko kaffalameef hin jiru. Qiddus Giyoorgis buna Itoophiyaa tokkoffaa fedhiitti kilabichaaf taphattoonni baay'ee kilabichaaf taphachuu qaban inni biraa faaktarii inni biraa jechaadha. Tokkoffaa seenaa isaan qabanidha. Miira wal dorgommii kilaboota kanneen lamaan gidduu jirudha. Fanbeezii yookiin immoo akkuma kaasuuf yaalii taasiste deeggartoonni kilabichaa illee kilaboota kanneen lamaan akka inni otoo hin taphatiin
ati kophee akka fannistuun barbaadu. Taphattoonni gurguddoo jedhaman Adaanee Girmaa, Dagguu Dabbaba, Salaadin Sayid, taphattoota Uumma Dukuuni, Geetaanee Kabbada, Shimallis Baqqalee, kilaboota kanneen lamaan keessaa tokkoof tapha. Gaatoos Faanoo taphachaa jira. Buna Itoophiyaaf taphateera. Amma immoo kun Qiddus Giyoorgis taphachaa jira. Abubakar akkas. Akka kabajaatti kan ilaalamu. Abubakar. Faaktarii inni biraa garuu kilaboonni kunneen taphattoota isaanii mindaa olaanaa kaffalu. Mindaa kilaboonni biroo taphattoota isaaniif kaffaluu hin dandeenye kaffalu. Taphattoonni bunni Itoophiyaa taphattoota garii biyyaalessa beekiin pirimeer liigii Itoophiyaa keessatti kan hin amaleeffatamne yeroo inni waliigaltee waggaa 5 kennine argineera taphattoota kanneen akka Mikiyaas Mokonniiniif Abubakar Naasir. Abubakar amma Maamiloodii Saandaawus fa'aa mallatteessu waggaa 5 kan kennee fi kilaba kanadha. Kilabni kun hagam faayinaansii irratti akka nuuf abdatee jiru irraa hubachuu dandeessa. Taphataa tokkoof kontiraata waggaa 5 waliigaltee waggaa 5 dhiyeessuu jechuun taphattoota lamaaf iyyuu numaayyuu taphattoota hiriyyaa ta'an kana lamaaniif yeroo tokkodha kan Kaasaa Yarraagee fakkeenya fudhatte immoo Kaasaa Yarraageen Buna Itoophiyaa waliin piroojeektiidha hojjechaa kan ture bara dorgommii sadaffaaf natti fakkaata hundoo gurbaadheef kilabicha waliin turaa kan jiru jileenjisummaatiin dhawaataatiin taphattoota dargaggeeyyii jedhamaniitiin kilabicha ijaaru kilaba karaa saayintifik ta'eetiin ijaaru. Of course Itoophiyaa keessatti karaa saayintifik ta'eetiin kilaba ijaaruun baay'ee ulfaachuu danda'a. Dhimmoonni diiteelii ilaalamuu qaban baay'ee waan jiraniif jechaadha. Marga istaadiyoomota irraa kaasee jechaadha. Aayidiyaan qabatee jiru fakkeenyaaf isa Pep Guardiolaan fa'aa Jurgen Klopp fa'aa waa'ee marga tiinii paartii dhimmoota jedhamaniif illee xiyyeeffannoo kennu miti. Dheerinni margaa hammam ta'uu qaba? Hammana ta'uu qaba waan jedhamu jira. Wantoota tapha injifachuuf wantoota xiqqoo haa ta'aniyyuu malee isa fayyadamuu barbaachisa. Qabxii taphaati qabattee baatu irratti wantoota xixiqqoo sadarkaa ati xiyyeeffannootti kennamuu qaban jettee atin tilmaamni yeroo isaan xiyyeeffannootti kennan argita. Kaasaa Yarraageen akkaataa kanaatiin ture. Pirimeer liigii Itoophiyaa keessatti Buna Itoophiyaa dorgomaa taasisuuf yaalii taasisaa kan jiru. Sababa kanaafidha. Taphattoota jalqabattiin piroojeektii jalqabdee sana yeroo dheeraaf isaan waliin long term kontiraatii karoora yeroo dheeraa qabachuu waan barbaadduu fi taphattoota kanaaf waliigaltee dheeraa dhiyeessita. Gaaffii mindaa kaffaluu gaaffiin biraa kilaba kanarratti hin qabu yeroo baay'ee akkuma sedhaa kaasuuf yaadu. Please ammas wanti dubbanii kaasuun kilaba bulchiinsa magaalaa Sabbataa bara kanallee raajii yoomuu miti alatti gara liigii olaanaatti gadi bu'uuraati waan baraaramu natti fakkaatu. Tarii dhuma torban kanaatiin taphoonni pirimeer liigii dhuma torban kanaatiin torban 27ffaa beekiin pirimeer liigii Itoophiyaatiin taphoonni taasifaman jiru. Qiddus Giyoorgis sa'aatii 4 irraa kaasuun walqixxee kana waliin har'a sa'aatii 10 irraa kaasuun har'uma Hawaasaan Bahar Daar waliin Walaayittaa Diichaa boru sa'aatii 4 irraa kaasuun dilbata boruchaadha. Raayyaa Ittisaa waliin Direedhaan Arbaa Minci waliin boru sa'a laaqanaa sa'aatii 7 irraa kaasuun Bunni Sidaamaa Jimmaa Abbaa Jifaar waliin boru galgala keessa sa'aatii 10 irraa kaasuun Adaamaan sa'aatii gaafa wiixataa jechaadha. Sa'aatii 4 irraa kaasuun Faasiil waliin kun tapha kana morkii cimaa irratti taasifamee eegama. Sabbataa Hayya Hosaanaa waliin waa'een kilabna Hamalchaa ollee galu. Dhugaa jiru fakkeenya dhugaa jiru fakkeenya. Gaafa wiixataa sa'aatii 7 irraa kaasuun sa'a laaqanaatti Haadiyyaa waliin Bunni Itoophiyaa kilaba bulchiinsa magaalaa Finfinnee waliin gaafa wiixataa sa'aatii 10 irraa kaasuun taphni taasifamaniitiin taphoonni pirimeer liigii Itoophiyaa torban 27ffaa kan taasifamanii dhuman ta'a. Kabajamtoota daawwattoota televizyiinii FIB hordofaa kan jirtan qophiilee ispoortiidha. Dhimma ispoortii biyya keessaa biyya alaa xiyyeeffannoo barbaadanitti gadi fageenyaan marii taasisaati kan jiru. Turtii booda yeroo itti deebinu dhimma Manchester United walii wal qabatudha. Bal'inaan kan kaasnee haasofnu Manchester United leenjisaa haaraa qacareetti kan jiru leenjisaa lammii biyya Holland Erik ten Hag kanaan dura Ajax keessatti yeroo milkaa'aadha kan dabarsan leenjisaan kun dhimma leenjisaa kana wajjin wal qabatee Manchester United leenjisaa kana waliin karoora akkamii qabaa jijjiiraa taphattoota irratti akkamii hirmaachaa jiru kilaboota Manchester United gadhiisanii ba'an kana taphattoota akkamiitiin bakka buusuuf karoorfataniiru gabaa irratti immoo yookiin immoo jijjiiraa taphattoota irratti haala akkamii hirmaachaa jiru waan jiru bal'inaan gadi fageenyaan kaasnee kan waliin mari'annu ta'a nu waliin tura eessayyuu hin deeminaa sin jenna. Dirree ispoortii akkatti fitti kan jiru kabajamtoota daawwattoota televizyiinii FIB dhimma ispoortii biyya alaatti arganneetti kan ceenu ta'a amma waa'ee Manchester United kan waliin marii taasisaa turu ta'a daqiiqota afaan keessatti jira daqiiqaa 25 akkas waan qabu natti fakkaata. Manchester United Erik ten Hagiitiin qacareetti kan jiru leenjisaa kana argachuu isaanii al takka puundisharoon tokko Manchester United carra qabeeyyiidha jedhanii haasaa kan jiran maaliif leenjisaan kun filosoofiin kubbaa miilaa isaanii kanaan dura piroojeektii isaan Ajax Amsterdam keessatti hojjetanii agarsiisan
Ajax beekama dargaggoota irratti hojjechuutiin kan beekama akaadaamiin Ajax durii kaasee jechaadha durumaa kaasee taphattoota dargaggeeyyii baasuutiin kan beekamu akaadaamii Laamaa Shaafaa waliin qixate jechaadha akaadaamii ajaa'ibaa akka ta'etti kan beekamu taphattoota akaadaamii Ajax keessa jiran baay'ee isaanii sadarkaa idil addunyaatti bahanii akka mul'atan kan godhan leenjisaa kan akka ta'een beekama. Manchester United Sir Alexander Chapman Ferguson erga hojii leenjisummaa kilabichaa irraatii sooroma ba'aniiti asitti leenjisoota garaagaraa qacariiti kan jiru David Moyes leenjisaa lammii Scotland qacaranii kan turan waggaa tokko iyyuu turuu hin dandeenye numaayyuu taphoota bara dorgommichaa kan goloomiin ture taphoota 35 qofa Premier Leaguetiin Manchester United dursuu kan danda'an David Moyes isaan booda Louis van Gaal leenjisaa lammii biyya Holland tarii Erik ten Hag leenjisaa lammii Holland Manchester United leenjisan isa lammaffaa ta'aniiti kan jiran kanaati irratti leenjisaa mataa muluu jalqaba Manchester United ta'aniiti kan jiran magaalaan Manchester muluu taateetti Pep Guardiolaan asitti Manchester City keessaa amma bara dhufugaa kanaan dura Mancunian Derby jedhameeti kan beekamu Mancunian Derby amma Bold Derby yookiin immoo Derby muluu Erik ten Hag fi Pep Guardiola falaasama wal fakkaataa qabu leenjistoonni kun hamma tokko beekamaadha. Bayern Munich keessatti Guardiolaan yeroo Bayern Munich leenjisaa ture Erik ten Hag immoo hojii leenjisummaa Ajax ta'uu fudhatiin dura Bayern Munich keessatti garee ol guddatoota Bayern Munich lammaffaa Yondo gurbaadhee bara dorgommii 2015 kan bara dorgommii 2012 2015tti Guardiola jalatti istaafii Guardiola keessaa tokko ta'anii hojjechaa kan turan Total Football afaan Dachiitiin Total Voetbal jedhu isaan. Aayidiyaa kanaan dura Linus Michel biqilchan Johan Cruyff immoo akka ajaa'ibaatti aayidiyaa sana dagaagsan sadarkaa idil addunyaatti amma beekamee jiru kubbaa miilaa pireesingii yookiin garee faallaa boqonnaa dhowwanii caalmaa taphaa fudhatanii gara fuulduraatti deemanii dhiphisanii gama hundumaatiin caalanii injifachuu aayidiyaa kana kan burqisan kanaan dura Linus Michelidha. Of course aayidiyaan gagan pressing faana wanta wal fakkaatu wanti qofa wal fakkaatus qaba garuu irra jireessaan aayidiyaan isaanii kan Guardiola irra waan fagaatu miti kanaan dura Louis van Gaal Manchester United keessatti mokkora yaalanii turan amma garuu isaan kun immoo akka ajaa'ibaatti qabatanii kan dhufan Erik ten Hag Louis van Gaal yaalii taasisee ture Manchester keessatti implement gochuuf garuu haa ta'u malee diagonal ball kasa jedhamu baay'isee jedhanii hamatamaadha kan turanii baakpaasii reshape ta'uu danda'a sana qofaatu hin taane diagonal no inni kan Barcelona reshape gochuufidha inni kanaan dura mareen kaasneeti kan ture waa'ee garee biyya Itoophiyaa kaasnee yeroo haasofne garee biyya Itoophiyaa tapha michooma yookiin immoo tapha madaallii ga'umsaa torban lama dura garee biyya Lesotho waliin Staadiyoom Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa taasise isa jalqabaa irratti galchi tokkoof tokkoon qixa yeroo ba'an baakpaasii baay'isa ture jedhe yeggazu boggalee ture natti fakkaata galchi qixxeessitu kan lakkoofse jira baakpaasii baay'isaa jennee ture baakpaasii kana yookiin immoo kubbaa gara boodaatti deddeebisanii taphattoonni sararraa fi karree gaa walitti irra deddeebiitiin dabarsan kubbaa hiika hin qabne zoonii mataa keessatti irra deddeebiitiin walitti daddabarsaa taphattu kun garee kee miidhaa kan garee biyya Itoophiyaa waan garicha miidheefidha waan gaaficha kan dubbanne kaasnee haasaati kan ture kamicha irratti. Waa'een baakpaasii garee ofii reshape yookiin immoo rebuild akka ajaa'ibaatti of qindoomsanii boca ofii qabachuu boca qabanii yookiin qindoomanii haala qindaa'aa ta'een duubarraa ba'uuf yaalii taasisan kan Barcelona kan Manchester City kan Bayern Munich yeroo Guardiola leenjisu kan garee biyya Spain Vicente del Bosque leenjisu kan garee biyya Xaaliyaan Cesare Prandelli leenjisu kaasnee waan baay'ee haasa'uuf yaalii taasisnee ture. Villanovaanis Barcelona keessatti waan kana nutti agarsiisanii turan. Garuu kan Louis van Gaal inni Manchester United keessa isa reshape fakkaatu. Yeroo baay'ee irra deddeebiitiin yeroo Smalling fa'aa harka ga'u kuwaase. Chris Smalling fa'aa Phil Jones fa'aa Markneer fa'aa turan taphattoonni sarratti Manchester United yeroo sana yaadattootiif. Sana kaasuuf yaalanii falaasamni isaanii hamma ta'e hojjetameera inni jedhu gaaffii keessa galchaa sana booda Jose Mourinho dha akkuma beekamu post Sir Alex Chapman Ferguson booda taphattoonni leenjistoonni abbitiin mindeeffaman yoo ilaalte naannoo leenjistoota shaniiti sana qofaa otoo hin taane turtiitiin kan mindeeffaman leenjistoota sadiidha Ole Gunnar Solskjaer akka iddoo lamaan isaatti fudhannaa ta'u malee Ryan Giggs taphoota sadii afur caalaa waan taphachiisee hin fakkaatu. Leenjistoota kana irratti falaasamoota garaa garaa fidanii dhufuudha kan isaan yaalanii. Falaasamni David Luiz, David Moyes beekamaadha. Falaasama biraadha. Falaasamni
Liiz Waanaal total football dachoonni akka fayyadaman akkuma kanaan dura kaasaa turre pirees godhanii taphachuu biyyoonni garaagaraa gara biyya isaaniitti yeroo fidan akkuma siyaasa faana wal qabatu ikoonoomik sooshaal jedhanii akka isaan gara biyya isaaniitti fidan akkuma kaasaa turre Dach yookiin immoo Neezerlaandonni total footballiidha kan isaan fayyadaman. Kanan yookaan original Solskjaer tapha akkamii falaasama akkamii qabu beekuu yoo baadhee. Asuma dheengadda kanaan dura kaasnee jirre Manchester United identity crisis keessa galeera. Identity crisis jechuun afaan Oromootiin ibsuuf hunkuramummaa eenyummaa kilabichaa. Eenyummaa kilabichaa falaasama hin qabu. Fakkeenyaaf waa'ee Ferguson booda dhiiraa jiru hunda isaa ilaalle David Moyes kaasuuf yaalii taasise jechuudha. Counter attack kan taphatan kubbaawwan qilleensa baay'ee isaanii long ball Everton keessatti gari ajaa'ibaa hojjetanii agarsiisan jiru. Garuu Manchester United keessatti sana duplicate gochuu hin dandeenye. Sana booda eenyu dhufe Louis van Gaal dhufe. Louis van Gaal possession football total footballii isa jechuuf taasise. Aayidiyaan kun lamaan immoo baay'ee walirraa fagoo jira. Kaabaaf kibba jechuu dandeessa. Kan Louis van Gaal kan David Moyes. Amma immoo ce'umsa ajaa'ibaa. Even taphattoonni taaktikoota kanneen garaagaraa lamaan falaasamoota kanneen lamaan irratti fayyadamtu taphattoota garaagaraati. Fakkeenyaaf taphataan counter attackiif hojjetame total football yookiin positive football naa taphata jettee gonkumaa yaaduu qabdu. Ayiduun taphattoonni tokko versatile ta'an hunda galii ta'an jiraachuu malu ta'a. Fakkeenyaaf Cesar Azpilicueta leenjistoota garaagaraa jalatti Chelseaf taphatee bu'a qabeessummaa isaa agarsiisaa kan jiru. Fakkeenyaaf Antonio Conte jalatti, Jose Mourinho jalatti, Thomas Tuchel jalatti, Mourinho Sarri jalatti taphataa murteessaa Chelsea ta'e waan taphattoonni akka kanaa exceptional ta'an jiraachuu malu. Garuu falaasama garaagaraa al takkaatti akkamiin kubbaa miilaa counter giraati gara total footballitti dhufu yaalii taasisa. Sana booda total footballii sana keessatti immoo Louis van Gaal garee sana ijaaruuf yaalii taasisee ture. Inni milkoofne fi waggaa lama qofa ture waancaa FA Cup tokko injifateeti garicha waliin kan addabe. Sana booda Jose Mourinho dhufe. Mourinho defensive footballii ta'in kan beeku. Mourinho jechuun yeroo Mourinhoon Chelsea irraa kaasee kilaboonni isaan ijaaran Real Madrid, Inter Milan, Porto kilaboota hedduu waliin hojjetanii kan turan. Kubbaa miilatti sarratti xiyyeeffatedha Jose Mourinhoon kan taphatu. Akkamiin taphattoota fakkeenyaaf amma Louis van Gaal dhufee Memphis Depay fa'aa ture. Louis van Gaal gargarichaatti fiduuf kan yaalii taasisee achi Angel Di Maria dhufee ture. Robin van Persie qaama garichaa keessaa tokko ture. Of course taphataa sana Arsenal'aati. Sir Alex Ferguson ture kan mallatteessifatan. Taphattoonni tokko Morgan Schneider, Bastian Schweinsteiger, Danny Blind Manchester United keessatti du'ee Ajax keessatti ka'e immoo kan biraa ta'e. Waan biraa ta'e taphata. Matteo Darmianis yoo ilaalte. Matteo Darmian kubbaa poosas godhanii taphattoota taphachuu danda'anidha. Haa ta'u malee Mourinhoon taphattoota isaaniif waan Manchester keessatti wanta malee fayyadame tokko immoo kan jiru jireenyaan. Taphattoota leenjisaan inni jalqabaa barbaade leenjisaa isa jalqabaa isaa lammaffaa qacarameef yeroo isaan availability taphatichaadha malee kan isaan ilaalan taphattoonni sun taaktika sanaatiif falaasama leenjisaa sanaatiif fiduumti kan isaan barbaadan erga Iduu Waarda gara Manchester dhufee 2000 yoo dogoggoruu 2012 irraa kaasee jijjiirraa isaan taphattoota irratti taasisan karaa qo'atameetiin yookiin immoo karaa dubbifameetiin hamma sitti hin fakkaanettidha. Louis van Gaal kan isaan barbaadaa turan yoo ilaalte taphataa kanneen akka Neymar kan isaan jedhanii kanneen akka Thomas Muller, Robert Lewandowski kan ta'etu gara N'Golo Conte gara Leicester City soonuufiin kan isaan barbaadaa turan. Taphattoota kan hin arganne. Jose Mourinhoon taphattoota barbaadu osoo hin argatiin garicha ijaaruu akka barbaadutti ijaaruuf osoo hin ta'in nadha kan garicha gadhiise. Kan isaaf fidame Harry Maguire ture kan inni barbaadu. Harry Maguire kallattiitiin kan inni dhufee fi Ole Gunnar Solskjaer fi akkasuma Eric Dier Tottenham irraan barbaada ture. Jose Mourinhoon Eric Dier argachuu hin dandeenye akkaataa itti barbaadutti taphattoota barbaadan sana kan dhiyeessaniif miti dhiyeessirratti. Mariin isaan taphattoota garaagarichaatti fiduuf yaalii isaan taasisan irree yaaliiwwan yeroo baay'ee milkaa'aa miti yoo garicha keessatti ilaalte. Wanti kana yeroo ilaaltu Manchester United kallattiidhumaan garee ijaaruu irratti akka hin xiyyeeffanne dhimma gabaa qofaa irratti. Fakkeenya tokko siin kaasama. Waa'ee scouting tiimii yookiin immoo gartuu seeccaatota yookiin fo'attoota yookiin gartuu calantoota Manchester United kanaan dura Jim Lawlerii fi Marcel Boutis'n durfamu jechaadha. Taphattoota
garagaricha tuun fidii dura calalli hojii calalli hojjechaa turan amma Ralf Rangnick dursummaa ta'anii isaan heedii ta'anii hojjechaa turan. Maat jechifaa jiru keessumaan jiru. Isaan kun garuu heediidha. Jim Lawlerii fi Marcel Boot heedii fi itti aanaa ta'anii. Marcel Boot kan internaashinaalaati. Kan internaashinaalaati kan hojjetu. Amma hojii isaan hojjetan hojii wal qabatee waan tokko sii kaasuudha. Isaan amma already gaggeeffamanii kan jiran Ralf Rangnick akka isaan gaggeeffamaniif suggest godhee aangawoota Manchester United suggest waan godheef garicha irratti gaggeeffamanii kan jiran duwwaa dabalatee naannoo gaggeessitoota namoota hojjetan dogoggora isaan hojjetan tokko siin caqasa gaazexaa zee teelegiraaf irratti gaazexaa odeeffannoo wayii tokko hojii wal qabsi Aroowwan Bissaakaa jijjiirraa Aroowwan Bissaakaa hojii wal qabate Aroowwan Bissaakaan gara Manchester United tuun dhufin dura taphattoota bakka isaatti taphatan 850 sadarkaa addunyaatti jiran kilaboota garaagaraa diviizyoonota garaagaraa liigota garaagaraa keessa walitti cuuramanii walumaa galatti taphattoota 850 keessaatti filatamee kan dhufe. Jalqaba irratti taphataa 850 keessaatti calallii marsaa jalqabaatiin taphattoota 50 tafe. Calallii marsaa sadaffaatiin taphattoota 10 tafe. Calallii marsaa arfaffaatiin taphattoota 3 tafe. Taphattoota 3 hafan kana keessaa Thomas Munie fi keessatti argaman yeroo sana taphatichi taphata Paris Saint-Germain ture. Amma Dortmund kan argamu taphata lammii German Belgium. Mark Arons Norwich keessa ture yeroo sana. Inni sadarkaa lammaffaarratti. Taphattoota kanneen sadan hafan dhumarratti calallii 850 keessa taphattoota 850 keessa calalamanii marsaa garaagaraa arfaffaatti taphattoota kana hafe. Maal jedhanii riipoortii gaafa hojjetan tokkoffaarratti yoo argattan Crystal Palace irraati Aroowwan Bissaakaa fidan. Yoo dhabdan Max Arons taphataan kun immoo taphataa Norwich ture. Isarraa Norwich irraa fidan. Maallaqa amma fedhe baasaati. Waa'ee maallaqaa tuun taane isaan dandeettii taphattoota kana calaluu ture hojiin isaanii. Yoo taphattoonni kunniin lamaan argaman ta'e Thomas Munie Paris Saint-Germain irraa ta'aa dhufu waan jedhu gabaasa hin dabarsan. Marcelii fi Jim Lawler. Ilaaligaa. Amma jalqaba iyyuuti osoo gara hojii leenjisummaa kilabichaatti walii galtee waliin mallatteessiin dura jalqaba Erik Ten Hag jechaadha. Murtooffaa Darren Fletcher fa'aa walii galtee gochuuf gara Hoolaandii yeroo deeman jalqaba wanti isaan akka walii galteetti kaase dogoggorri inni kaase ani gaazexaa The Telegraph irratti odeeffannoon kun baay'ee argeen ture. Dogoggorri akkamii hojjetamee tura scouting tiimiin kilaba kana taphataa akka Aroowwan Bissaakaa gara kanaatti fide as dhufee feelerii kan ta'e. Fail godhe baay'ee dhuguma dubbachuuf taanaan Aroowwan Bissaakaan taphattoota Manchester United keessatti flop of the team jettee taphattoota dadhaboo Manchester United jettee gajjallaa irraa kaastee caqastuu keessaa tokko Aroowwan Bissaakaa maqaa hin qabu Maguire fa'aa jettee maqaa dhooftee xaansitee dhufta. Scouting tiimiin kilaba kanaa dogoggora maalii hojjetee tura taphataan kun sadarkaa kanaatti kan gadi kufee waan jiru kan kaase. Inni maayyuu riippoortii irratti barbaadachaa turan kan isaan jedhan. Akkaataa kamiitiin dogoggora akka kana hojjetan haala kamiitiin akka isaan filatan riippoortiin akkanaa dhiyaatudha kan isaan jechaa turan. Kan qofaa osoo hin taane yoo ilaalte Dan James argiteetti yoo ta'e Dan James baruma fidanii Swansea irraati fidanii deebisaniidha kan isaan. Kan ta'eef leenjisaa Ole Gunnar Solskjaeriif. Haa ta'u malee Ole Gunnar Solskjaer osuma jiruutti taphataan kun deebisee kan kilabicha ganda keessa. Taphattoota biroo kaasuu dandeenya shu. Fakkeenya siin fudhadha fakkeenyaaf tokko taphataa mee kanaa kaastee jette. Jalqaba irraa erga Ferguson hojii leenjisummaa gadhiisanii asitti jechaadha taphattoota jedhan. Waan maataan Chelsea keessatti beektu Manchester United keessatti ga'umsa isaa irra deebi'eera irra hin deebine. Naan hin jettu. Irra deebi'eera naan hin jettu. Waan maataa qofa miti. Memphis Depay Hoolaand keessatti taphataa Erediviisiyootiin galchii waan hedduu lakkoofsuun bara dorgommii tokko keessatti taphataa PSV Eindhoven keessatti amma Barcelonaatti kan argamu Manchester United gadhiisee gara Olympiacos Lyon deemee ture taphataan kun. Otoo gara United dhufiin dura PSV Eindhoven keessatti taphataa murteessaa badhaasaa Johan Cruyff taphataa cimaa liigii Erediviisiyoo kan bara dorgommii tokko injifatee ture. PSV Eindhoven waliin taphataa murteessaa kilabichaa ta'e waancaa Erediviisiyoo injifatee ture taphataan kun. Angel Di Maria Real Madrid keessatti burraaqee hin quufne waancaa Champions League garii Carlo Ancelotti wajjin injifate taphataa murteessaa Real Madrid warra jedhaman keessaa tokko ture. Manchester United yeroo sana yaadatte paawundi miliyoona 59.7tiin jijjiirraa reekoordii kilabichaa darbee kan liigichaa maallaqa jijjiirraa olaanaatti baasuutiin ture Angel Di Maria kan fidan. United dhufee waggaa tokko qofa ture turuu kan dandeenye taphataan kun yeroo badaa seenaa jireenya kubbaa miilaa isaa keessatti hin daganne kan dabarse taphataan kun. Alexis Sanchez Arsenal keessatti taphataa murteessaa Arsenal ta'uu irra darbee
taphattoota liigicha keessa jiran keessatti yeroo sana tarii yaadatooteef Eden Hazard difaa ture taphattoota murteessoo Premier League keessatti taphattoota shashaayi jettee caqastu. Sadarkaa kanatti taphataan caqastu Alexis Sanchez gara United dhufee failure godhe what's wrong with this team sin jechisa. Kan biraa miti. Victor Lindelof faa qixamee murtaa'e kan perform gochaa jiran kilabicha keessatti. Jadon Sanchoon Dortmund keessa ture bara darbe United keessatti argineerra hin argine. I don't know. Paul Pogbaan Juventus keessatti waggaa 4 walitti aansee waancaa Scudetto injifate. Taphataa murteessaa Andrea Pirlo faa waliin qindoome. Taphataa ajaa'ibaa ta'e Juventus keessatti beeknu United keessa dhufee bara dorgommii tokko ta'a walitti cuunfame waggaa 6 kan dabarse. Bara dorgommiitti tokko ta'a taphataan kun akka gaariitti perform gochuu kan danda'e. Paul Pogba Pogba. Amma gadhiiseet kan jiru kilabicha. Taphattoota biroo caqasuu hin dandeenye. Fakkeenya si fudhee tapha waa'ee jijjiirraa taphattoota kanarratti gaaffii ammatinaa kaafteef Manchester United beekamaadha. Erga iduu duraa qabatee scouting tiimii ammati kaafte faana yoo ilaalle waan isaan irratti hundaa'anii gara kilabichaatti taphataa fidan teeknikaalii yookiin immoo teeknikaa taphataan sun qabu qofa osoo hin taane dandeettii taphataan qabu sana qabu qofa osoo hin taane leenjisaa sanaaf ta'a leenjisaan sun riippoortiidhaan dhiyeeffatu taphataa akkas akkasii naaf fidaa taphataa akkas akkasii taphatu jedhee riippoortii dhiyeeffate sanarratti iskaawut godhanii iskaawutii isaan ulaagaa isaan kaawwatan sana yoo darba ta'e taphataan kun gara kilabichaatti dhufuuf carraa qabeessa ta'a. Haa ta'u malee Manchester United Donny van de Beek kaasuu dandeenya. Donny van de Beek Manchester United Ole Gunnar Solskjaeriin osoo durfamutti dhagan gara garii Manchester United dhufe. Dandeettii Donny van de Beek qabu beekamaadha. Ajax inumaayyuu dandeettii olaanaa Champions League irratti 2018-2019 nu agarsiisan keessaa taphataa maqaa dhooftu keessaa isa tokko ture. Haa ta'u malee gara Manchester Frenkie de Jong waliin agarsiisu kan dagatamuuti. Uwwisa isaan dirree gidduuratti uumaniin yeroo isaan kilaboota garii faallaaf mataa gubbii ta'aa turan kan nuti argine. Rondo isaanii baay'ee ajaa'iba ture. Garii faallaa Real Madrid Juventus faatiin injifatanii ture. Gara hamma marsaa walakkaa xumuraatti kan deeman Tottenhamidha. Tottenham iyyuu carraawwan dhumaa irratti jireenya koo keessatti Lukaas Mooraan jireenya koo keessatti guyyaan ani irraanfanne isadha jedha. Tarii wanti sun jireenya Lukaas Mooraan irratti osoo hin argamne ta'ee carraan Ajax Amsterdam faayinaaliif ilaallutu. Anumaan hin dagenne Donny van de Beek Frenkie de Jong klaasan dabalatee jechaadha. Taphattoonni kun sadan Luka Modric, Toni Kroos, Casemiro akka isaanitti out class godhan Real Madrid. Taphaan ala isaan godhan osoo dirree keessa jiraniiti taphaan ala isaan godhan qindoomni isaanii baay'ee. Juventus amma Juventus Cristiano Ronaldo bara jalqaba mallatteessifate sana ture kan isaan Juventustiin injifatan. Tapha ajaa'ibaa taphatanii caalmaa taphaatiin fudhatanii gamaatiin paaraameetirootaatiin olaantummaa kilaba tokko safartu sochii taphattoota dirree keessa safartu hundumaatiin caalanii ture kan isaan kilaboota kanneen lamaan injifatanii amma waraqaa xumuraatti malan barasan. Taphataa ga'umsa kana qabudha. Gara Manchester United kan dhufe. Manchester United Ole Gunnar Solskjaer yeroo sana riippoortiin dhiyeessee jiraate akka gaazexoonni tokko baasanitti Declan Rice yookiin immoo Sir Jim Milinkovic amma miti kan Manchester United faana maqaan isaa dhimmaan dhahamutti ka'ee Jose Mourinho ture kan barbaada turan Paul Pogba faana gidduuratti waliin qindeessuuf ture kan isaan barbaadan Sir Jim Milinkovic sana booda Ole Gunnar Solskjaer barbaada jedhama. Even amma turre taphataan kun maqaan kilaba kana faana kaa'aadha kan jiru gara Manchester United dhufim inumaa kubbaa dhaabuuf taphataan kun kan inni kaa'aa jiru maqaan isaa. Taphattoota kan waan dhabeef Manchester United walitti dhufeenyiif Ajax Manchester United qaban beekamaadha. Pirezidaantiin kilabichaa karra eegaa Manchester United dure Donny van der Sar walitti dhufeenyi kilaboota kana gidduu jirus kilaba walitti dhufeenya bayeessa waan tureef taphataan kun mallaqni itti laxxafames mallaqni itti maxxanfames xiqqaa waan tureef gabaa irratti waan argatan qofaaf gara kilaba kanaatti akka fidanidha kan odeeffamu. Donny van de Beek bara jalqabaa bara dorgommii jalqabaa kaasuu dandeessa. Tarii Premier League faana deemuu dadhabee tarii fiizikaalii taphattoota faana wal dhiibuu dadhabee jettee kaasuu dandeessa. Bara lammaffaa dorgommii lammaffaa akkuma beekamu waancaa Yuuroo Awurooppaa waancaa Awurooppaa Neezerlaand faana kan hirmaannee beekamaadha. Taphataan kun sababa miidhama isa mudateen. Miidhama isa mudate kana fayyadamee taphataan kun yeroo inni ispoortiiwwan garaagaraa hojjechaa ture argineerra. Inumaayyuu piriisiizinii irratti yeroo inni Manchester Unitediitiif Ole Gunnar Solskjaer kaapteenii dursaa taphattoota taasisee gara dirree isa seensisee qalbii qoosaa tokkotti qoosanii turan.
kilabu kanneen akka Harimaa Guerfa kaapteenii kilabichaa waan tureef armaa baandiin asirratti kaawwate adaraa keekkan jalaan kun keessumaa fiizikaalii isaa baay'ee gaarii ture baay'isa ture haa ta'u malee Manchester United qabxii osoo dhabaa jiruuti yoo ilaalte taphataan kun yeroo inni gara dirree seenee hin taphannedha kan nuti arginu. Tarii Ole Gunnar Solskjaer taphataa kana hin barbaadu moo Ole Gunnar Solskjaer taphataa kana akka hin barbaanne osoo isaanitti himeen gara kilabichaatti wanti jedhamu ammas gaaffii amma taphataa si kaasaa ture kanarratti. Donny van de Beek qaama karoora Erik ten Hag jedhameeti kan jiru amma Erik taphataan kun siizinii walakkaa yookiin bara dorgommii walakkaa Everton keessatti kan dabarsee garii Frank Lampard keessatti jira Everton waliin yeroo baay'ee irra deebiitiin garreetti seenuu habaatu malee Everton bara kana miidhama isaa mudatee Tritan godhee ture relegation Tritan godhee ture gara championshipti gadi bu'u afaan boollaara ture taphoota taru amma torban dhumaatti eeguun dirqama ture maayyuu amma torban 37 natti fakkaata Everton Chelsea injifatee achi secure kan godhe malee Everton iyyuu bara kana gara liigitti gara championshipti gadi bu'a ture amma gaa ingedda waan isaan kaasan tokko jira email taphattoota hundumaaf emailiitiin ergaa tokko erganiiti kan jiran jedhameeti kan jiru Erik ten Hag taphattoota kana waliin qaamaan al takkaa waliin ergine Erik ten Hag garee kamii ijaaruu barbaadu kan jedhuuf inni kan jedhe emailiidhaan taphattoota hundumaaf email godhee ture kan jedhu Cristiano Ronaldo dabalatee jechaadha. Ani garee ani ijaaru garee akka gareetti as a unit taphatu malee garee taphataa wayii tokko irratti rarra'ee miti. Fakkeenyaaf taphataa wayii tokko taphataa murteessaa kilaba tokkoo ta'e inni akka gaariitti socho'u taanaan kilabni sun qabxii gatee baate. Fakkeenyaaf waggaa darbee Bruno Fernandes akka gaariitti socho'u taanaan United qabxii gatee baate. Bara kana immoo Cristiano Ronaldo galchii 24 United lakkoofseeti kan jiru isa taane Bruno galchii 10 kan lakkoofse Manchester United dorgommii hundumaa jechaadha. Cristiano akka gaariitiin socho'u taanaan Cristiano yeroo gaarii hin dabarsine taanaan Manchester United qabxii gatee yeroo argita. Ani garuu har'a bara kana United waliin garee akka tokkotti yookiin as a unit perform godhu malee garee taphataa wayii irratti rarra'ee miti waan jedhu kan kaasee jiru. Kanaaf irratti taphataa wayii tokko beenchii gochuun barbaade taanaan taphataan sun dirqama beenchii ta'uu qaba waan jedhu. Ani beenchii qaama karoora koo miti taanaan qaama karoora koo miti. Wanti kamiyyuu miidiyaa irras haa ta'u gama deeggartootanis haa ta'u jeequmsi kamiyyuu mormii kamiin irratti qoon qabu waan jedhu. Ani kubbaa miilaa intensiitiin taphadha akkaataa kanatti of qopheessuu qabu waan jedhu. Kaasanii kan jiran kanaaf Bayern Munich keessa yeroo turan garii lammaffaa Bayern Munich yeroo leenjisaa turan taphataan obboleessi Bastian Schweinsteiger taphataa lammii Jarman amma leenjisaa ta'eeti kan jiru yeroo sana taphataati kan ture Tobias Schweinsteiger jedhama ture. Waa'ee leenjisaa kanaa yeroo dubbatu yeroo haa kennaniif malee leenjisaan kun Manchester United hin jijjiira waan jedhu kan dubbatu. Kubbaa miilaa inni dubbatu kubbaa miilaa ajaa'ibaadha kan taphatu identity ajaa'ibaadha kan qabu sixxamanii jennaan inni si jijjiiruu danda'a sixxamanii jennaan atis aayidiyaa isaatti yaada isaatti amantee falaasama isaatti amantee jennaan akka gaariitti gareen akka gaariitti perform gochuu danda'a waan jedhu kaaseeti kan ture. Egaa United wal qabatee amma inni kanaan dura giddugala shaakala Manchester United kaariin gitaniitiin daawwateeti kan ture guyyaa jalqabaa akkuma dhufeen jechaadha. Amma inni kan jedhu falaasama isaa keessatti Ajax keessa yeroo ture dheerinni margaallee saantimeetira 15 darbuun qabdu jedha. Dheerinni margaa. Amma warri istaadoomii Manchester United bulchan hooggantoonni istaadoomii warri kunuunsan jechaadha. Kan dubbatan isaan qorri Manchester United haalli qilleensaa Manchester United fi amma Premier League bona keessa kan taphatamu kana booda egaa bona yeroo ta'u guyyaa guyyaatti torban torbaniin taphni irratti taphatama sana dandamachuu waan dandeenyeef saantimeetira 15 yoo ta'e dhaqee soqamuu danda'a waan jiru qabsanii kaasan qorqamuu waan danda'uuf yoo danda'ame amma 20 akka ta'u waan jedhu waliin qabsanii isaan kaasanii inni garuu 15 Ajax keessatti yeroo taphachaa ture saantimeetira 15 darbuun qabudha. Amma United Premier Leaguetiin tapha 19 dirree isaatti kan taphatu Old Trafford irratti tapha 38 waggaa guutuu taasisu keessaa tapha 19 kana irratti istaadoomii isaa irratti qixa barbaadamu dheerinni margaallee bu'a qabeessummaa Manchester United maater godha yoo ta'e leenjisaa kanaatti yeroo durfamu taphoota 19 darban irratti faaktoriin Manchester United taphoota injifatee bahu kan qabxiiwwan qabatee bahu tokko dheerina margaa saantimeetira 15 ta'uuf ta'u dhiisu isaati yoo ta'e inni kun waan murteessaa isa biraati. Isa kanarratti hojjetamuu fi qabaa jira. Dirqama tapha 19 irratti qabxiitti qabatee bahu baatu maalummaa bara dorgommichaa waan murteessuu danda'u jechaadha. Guardiola yaadattoo ta'e sochii kubbaa sanaaf akka mijatuufidha. Wanta waan paasiidha kan isaan taphatan beekamaadha. Paasiin dambuufidha. Amma Guardiola yaadattoo ta'e bara kanatti ta'u Crystal Palace waliin Selhurst Park irratti taphatanii Patrick Vieira waan godhe dheerina margaa Guardiola waa'ee dheerina margaa irratti tolereet akka hin goone waan beekuufi
Dheena margaa isa Guardiolaan barbaadu sana isanii isaaniif ta'u gosa kaawuntariif ta'u qofa irratti hojjetan. Guardiolaan sana booda kompileen godhee ture miidiyaa irratti. Margi istaadoomii Salaris Paark nuuf hin mijannee ture. Akka barbaannu qixa barbaannu kubbaa irratti sochoosuun nutti ulfaatee ture waan jedhu kaaseeti kan jiru. Leenjisaan kunis egaa leenjistoota falaasama Pep Guardiola walii walitti dhiyaatu waan hordofan keessaa tokko sababa ta'ee fi waa'ee margaaf Manchester United keessas amma egaa kaariin gitanis qixa kanaatti qophaa'uuf qabaadhameeti kan jiru. Old Traffordis akkanatti ta'eeti kan jiru. Kanaati irratti sagantaan Premier League Ingiliz bara kanaa baheeti kan jiru. Sagantaa Premier League kanaa amma Oktooberitti yookiin amma ji'a Onkoloolessaatti taphoonni Manchester United taphatan hundi isaanii kilaboota top 6 jedhaman kilaboota gurguddoo ja'a waliin Manchester United wal arga. Sana booda egaa waancaan addunyaa dhufa. Tarii leenjisaan kun qoramuu danda'u waan jedhamu wajjin walqabsiistee gaaffiin kaasu jira. Jijjiirraa taphataa wajjin walqabatee amma ammaatti taphataan isaan mallatteessan jiru. Paul Pogban gadhiiseera, Eric Bayin gadhiisan, Nemanja Matic gadhiiseera, Juan Mataan gadhiiseera, Jesse Lingard gadhiiseera, Edinson Cavani gadhiiseera. Amma ammaatti garuu taphataa tokko mallatteessine. Dean Hendersonis gadhiisuuf jedhameeti kan jiru kan reegaa Manchester United kan reegaa lammaffaadha. Bara darbeen maayii filannoo jalqabaatiin taphachaati kan ture. Isaan kun gaaffii ta'aniiti kan jiru. Amma ammaatti garuu Manchester United waliin taphataan maqaan isaa ka'u taphataa Barcelona Frenkie de Jongidha. Ajax keessatti waliin taphatanii hojjetanii kan turan. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa hordofaa kan turan qophii ispoortii keenyaati kan ture immoo ispoortii biyya keessaa biyya alaa xiyyeeffannoo barbaadan irratti gadi fageenyaan marii taasisaati kan turre. As istuudiyoo keessa akkasii waliin ture ani jireenyaa dinqiisaa fi Ashannaa fi Darajee ogeeyyii kaameeraa keenya seenaa lammii fi lammii Solomoon waliin ta'uun turtii taasisneeti kan jiru. Yeroo ta'an dhimmoota biroo qabannee walitti deemnutti ammasitti nagaan tura horaa bulaa deebana.